nama kan kabaju qabdu nama waan ta'aniif qofa. Waltuffachuun baay'ee gatii hedduu kan nama kafalchiisa. Namummaa isaa qofaan kabaju kan qabu. Uffannaa isaa yookaan immoo iddoo inni oolu konkolaataa inni qabatuunis ta'uu ni mala. Akkanatti ilaalteetiin nama tokko madaaluu hin dandeessu. Namummaa isaa qofaan kabaju qaba. Maaliif keessattuu amma namoonni tokko abbootii qabeenyaas ta'uu ni malanii abbootii aangoos ta'uu ni malanii namoota nama biratti hawaasa biratti kabajamaa ta'anis ta'uu ni malanii namoonni sunniin akka carraa ta'eetiin hajaa dhuunfaatiinis ta'uu ni mala. Yeroo tokko namni kophaa ta'uu barbaada. Sigalee kophaa ta'uu barbaada. Miilaan deemuu barbaada. Uffata simple ta'e uffachuu barbaada. Yeroo akkana amma hawaasa irraa adda ta'ee mul'achuu waan hin feeneef calum jedhee karaa yeroo wakkoo argita namoota tokko jechuudha. Garuu namni sun background isaa yoo deebitee ilaaltu nama hedduu kabajamaa yookaan nama diinii qabu. Sigalee yookaan nama hawaasa biratti kabajamaa. Abbaa hawaasa jedhamee namoota beekamus ta'uu ni mala. Namoota kanneen akka carraa walii bu'uu dandeetta fakkeenyaaf. Karaa marratti waa wayiitti walii bu'uu dandeetta. Nama waa walii buutu hin beektu. Garuu nama walii buutuun san aangoo qabaateef yookaan immoo abbaa qabeenyaas ta'eef yookaan nama hawaasa biratti dhageettii qabu ta'eef akshinii duraa san raawwachuu hin qabu. Faallaa kanaatiin immoo nama kana yoo ilaaltu kataan uffannaa isaa iddoon inni jiru fuulli isaa nama ordinary jettee ta'uu danda'a. Ordinary jechuun namoota aangoo hin qabne kan inni jedhee nama akka kiyyaaf kan keetii kana jechuudha. Ta'uu ni mala nama kan kabaju qabdu nama waan ta'aniif qofa.